Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya bakki nama itti argamu bakka gabaa sanbataa keessattidha. Bakka gabaa sanbataa keessatti immoo oomishaaleen garaagaraa kan sadarkaa isaanii eeggataniidha. Iddoo kanatti gurguramaatti kan isaan jiran. Oomishaaleen gabaa sanbataa keessatti gurguraman qulqullinni isaanii kan eegame gatiin isaaniis madaalawaadha. Sababa kanaan wal qabatee egaa gabaa sanbataatti hawaasni lakkoofsa hedduu qabu iddoo kana dhufuudhaan oomisha barbaadu bitachaa kan jiru. Gatiin oomishaalee asitti gurguramanis egaa asitti maxxanfamee gatii madaalawaan irratti ba'eeti kan inni gurguramaa jiru. Fakkeenyaaf qullubbii diimaa yoo ilaalle kan sadarkaa tokkoffaa jedhamu birrii 70 kan inni gurguramaa jiru. Timaatimiin kiiloon tokko immoo kan akkasitti qulqullinni isaa eegame birrii 40 gurguramaa. Kana malees immoo kaarotiin kiiloon tokko birrii 35, dinnichi birrii 25. Oomishaaleen garaagaraa kan barbaachisan hundi iddoo kanatti kan isaan argamanii. Egaa kana qofa miti gabaa sanbataa keessatti oomishaalee garaagaraatti kan gurguramaa jiran. Fakkeenyaaf raafuun kunis jechuudha kan sadarkaa isaa eeggate qulqulluu kan ta'e keessaawuu namootaaf baay'ee barbaachisaa kan jedhamu keessatti kan ramadamudha. Kunis egaa iddoo kanatti birrii 200 gurguramaati kan inni jiru kiiloon tokko jechuudha. Gabaa sanbataa keessatti avokaadoon jira, kuduraalee fi muduraaleen garaagaraa iddoo kanatti gurguramaati kan isaan jiran jechuudha. Gatiin isaaniis madaalawaadha. Safararra kan amma bitamurra asitti kan bitamu ልዩነት ቀው ጥራት ቀው ባይ ቀው አቅርቦቱ አሪፍ ነው እንግዲህ እስካሁን ባለው ሰዓት dhiheessiin jiru gaariidha. Oomisha gahaan waan jiruufis dhiheessaa jirra. Ayyaanni gahaa waan jiruuf dursa qophii taasisaa jirra. Hanqinni oomishaa uumamuun daballeen gatii akka hin taasifamneef hojjechaa jirra. Alduree ayyaana qilleetiin wal qabatee marii gaggeessinee jirra. Marii gaggeessinee jirra daldaltoota wajjin ammas dabalata mootu karoora ji'a sadii yookaan karoora guyyaa 90 isa jedhamu jira. Isa sana sosochiisanii wal qabatee haalduree ayyaanichaatiinis wal qabatee daldaltoota wajjin marii taasifnee jirra jechuudha. Tarkaanfiin jiru maanni daldala irratti qulqullina hin qabu taanaan akka hin dhufne gabamatti jechuudha. Qulqullina hin qabu taanaan dhiyeessiin sirrii miti dhiyeessiin isaa gadi bu'aadha taanaan already daldalaan sun amma of duraaf oomishtotaan bakka buusaa deemaa jirra. Amma oomishtoonni kan kallattiidhaan bakka qonnaa irraa as fidanis jiru. Isaaniin bakka buusaa akka deemamutti kallattiin kaa'amee fi jira waan ta'eef qulqullinas sirriitti ni hordofama. Kan qulqullina hin qabne immoo yeroo hunda qulqullina walitti aansiidhaan qulqullina hin qabne ta'a taanaan sarara keessa baasaa akkasitti deemnaa jechuudha.